Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifnaa hangafoota oduu wajjin gullallee uudirraa. Ammajjii 3,2021 oduu tankaarfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Woboo zoonii lixaa Koonyaa Qellam Wallaggaa ona Hawaa Galaan ganda Aroomachaaraa jedhamutti mooraa diinaa keessa maadheffatee achi ba'uun lammiilee Oromootti roorriftu kan leencichi ija barbadaa Woboon galgala kaleessa jechuun ammajjii 2021 halkan keessa sa'aa 2tti aleellaa boombii irratti raawwateen guutumaan guututti daaraa taasise. Loltoota diinaa keessa jirtu du'aa fi madoon cimaadhaan adabuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo toora sanarra socho'u ibsuun kana booda diina adamsine kaan haleeluu fi yeroo dhiyoo keessatti fooliin baarudaa fi sagaleen rasaasaa Finfinnee keessatti dhaga'amuuf taa'u cimsee dubbatee jira. Injifannoon uummata Oromoof gabroonfataan ni kufaa, bilisummaan ni dhufa. Oromoof Oromiyaa ni bilisoomti. Oduu injifannoo dabalata. Deebineerraa jedhu Cibbirraa Soddon Booroo Tankaarfii ammajjii 1,2021 guyyaa Woboo yeroo jalqabaatiif kun sagaleen bosonaatti sagalee Wobooti jedhee dhukaasa eegale kabachuuf dhukaasaan eegale hanga ammaatti afaan qawweetiin kabajachaa jiraachuu isaa beeksise. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa Cibbirraa Soddon Booroo Cibbirraa Coqorsaa weerartuu 16 ajjeesee 11 ammoo madeessuus ibsee jira. Irree fi gaachenni uummata Oromoo Woboon muddee 31,2020 godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo keessatti ganda Bulbul Araadaa Irreessaa Mallisee jedhamutti Woboon zoonii kibbaa Cibbirraa Soddon Booroo Buttaan Coqorsaa Liibaan humna waraanaa PP kan taate poolisii humna addaa kan ufiin jettu irratti tankaarfii guyyaa keessa fudhateen 8-10 loltuu taasifameen irratti loltoota diinaa nama 12 battalumatti yommuu ajjeesu 8 madoon adabee jala bultii ammajjii 1 ayyaaneffachuu ajajaan zoonii kibbaa ibsee jira. Guyyuma kana aanuma kana keessatti ganda Malkaa Gubbaa bakka Quuppii Dallaatti jedhamtu humna diinaa kan birmannaaf kan socho'aa jiran irratti tankaarfii fudhateen weerartuu 4 battalumatti yommuu ajjeesu 3 ammoo madeessuun ajajaan zoonii kibbaas dubbatee jira. Injifannoon uummata Oromooti muddee 31,2020 godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo ganda Xuuxeeffata 3/1/2020tti gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa Cibbirraa Soddon Booroo Buttaan Laatuu Liibaan tankaarfii waraana shororkeessitoota shiftaa PP irratti fudhateen 7 ol yoo ajjeesu 15 madoon adabee jira. Guyyuma kardhaa 3/1/2020 takka abdiif gaacheen saba Oromoo Woboon kibbaa Cibbirraa Soddon Booroo Buttaa Coqorsaa Liibaan aanaa Gumii Eldalloo magaalaa Bulbulaatti tankaarfii madaalawaa fudhachuun loltuu PP akka isin barbaaddutti cufaan keessummeessee jira. Tankaarfiiwwan ittuma fufuun dhaadannoo Wobootiin injifannoon uummata Oromootiif uragaay jedhee mee jaallan odeeffannoo haqaa argachuuf peejiin sagalee bosonaa kanas barreeffama gidduu kana irratti tuquun kanneen maamila keenya hin ta'inis akka hordoftan isiniin jedhan Buttaa Laatuu Liibaan. Jechoota ajajaa waraanaa Jaalmarroo irraa fudhatame. Qeerroon tokko qofaa innis qeerroo bilisummaa Oromooti jedhe. Qeerroon ati kutaaf amantii wal qoodda yoo taate ati qeerroo miti akkuma siin jedhan sana ati kashalabbeedhaas jedhe. Qabsoon baabura kan yaabbate hundumtuu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti. Hedduun karatti harcaa hedduun karatti yaabbataa deemaa jedhe. Du'a yoo taate duuti haaraan injiru diina yoo taates kanuma kaleessa dhagaan mataasaa dhiigsaa turte sana
kanaas jedhe waraanni bilisummaa Oromoo addatti fedhii of danda'e mataasaa hin qabuus jedhe fedhii uummata Oromootiin tiksaa fedhii abaa'uun uummata Oromoof dhaabbatees tiksaa jedhe gamnummaa yookaan barcuma siyaasaa kana dhuunfaa ofii tikfachuuf jecha shira adda addaa dalagu osoo hin taane bu'aa uummata Oromoo yoo tiksine rakkoon kun halkan tokkotti furmaatas argataa jedhe bilisummaan keenya akka fedhii keenya barbaannutti argachuu qabna malee abbaan barbaade fal'aanaan safaree akka nuuf kennuuf hin qabsoofnes jedhe waan dhufe akka dhufetti ofirraa ittisuuf ni dandeenya ga'umsas qabnaa jedhe kan hiriiras nu baasu kan nu fincilsiisu gabrummatu nurra jiraa jedhe wal dhaga'uu ishee wal dirqii osoo hin taane wal dhaga'uun ishee gaafa cinqiitis jedhe bakakkaa waaqaa yoo taate malee rasaasni piippii naafxanyaa nan argatu amma fincila harka duwwaa fi fincila afaan qawwee tokko gooneetu adeemnaa jedhe ani waanan godhun beeka qeerroonis waan godhu beekaas jedhe dhugaa fi dhagaa boraafanne malee dhagaan boraatii manaa nuuf hin caallees jedhe nuti faashinii barbaacha dhagatti gallee osoo hin taane bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaatiif jedhe woboon qurxummiidha ummanni Oromoo immoo galaana nuti keessa jiraannuudhaas jedhe harmeen koo Oromiyaatu sabbata ishee irraa harcaafatee meeshaa bitee natti hidhachiifte kanaaf ishee qofatu meeshaa ishee narraa hiikkata jedhe woboon bara baraan ni jiraataas jedhe dhaamsa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Maarroo Kumsaa Dirribaa irraas dubbiin kun kan fudhatame hordoftoota keenya balbaloomina oduu kana deddeebisnee kan isin biraan geenyu gullallee udirraa gamanumaan oraa oolaa like share subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaa.